mormii sitti beeyna itti guddanne itti dhalanne itti guddanne hin dhaalle hin fincilla yoo jenne ummanni kun finciluu qaba jennee gaafa murteessine hin goone hin labsine kun rakkoon qabu kana yoo shakkan nu eeguu qaban rakkoon hin jiru wanni dukkana keessa deemnee fafakkeessaadhaan duuba deemnee jennuuf hin jiru labsaa turre kaleessas nu beeku labsaa turre hoggaa labsin immoo guyyaa isaa bakka isaa naamusa hordofamuu qabu tarsiimoo hordofamuu qabu code of conduct clear lafa keenyatti kan ittiin deemaa turre gara fuulduraas hin goona kana beekuu danda'uu qaban hin goona yoo adeemsi seeraaf sirna adeemsi dirree siyaasaa keessatti godhamu hin danda'amne ummanni sun mirga isaa deebisuudhaaf finciluu qaba jennee gaafa murteessine hin labsina kana akka amma isaan yaadanitti biyya keessa waan jiraniif kanan godha yoo kajaan taate they are wrong nuti qabsaa'ota qabsoo biyya kanas kan galle qabsoo fi biyya alas waggaa turre qabsoorra turre jechuudha kanaaf siyaasaa fafakkeessaa keessa seenuu barbaadu ammatti kan mootummaa gaafachaa jiru clear and clear kuni gaafii siyaasaati miti gaafii lubbuuti ilmi oromoo intalti oromoo har'as gadaa kana keessatti ajjeefamuu hin qaban seeraala hidhamuu hin qaban torture ta'uu hin qaban dhaabbachuu qabaadha jechuudha kun kana dhaabuun immoo hunda caalaa mootummaadhaaf faayidaa qaba mootummaan kanarratti fuulleeffatee irratti hojjetee humna keessattuu haaraa leenjisee bobbaase kana ummatarraa kaasee mooratti deebisee leenjii sirnaa leenjii poolisummaa ogummaa poolisii naamusa poolisii eeysisee deemuu danda'uu qaba waan isaan dubbatan jira olaantummaa seeraa kabajnyaadhan gaafiin ummataa arras gaafa hoyyaanes olaantummaan seeraa haa eeggamuu dabar olaantummaa qawwee osoo hin ta'in olaantummaa namtakkee osoo hin ta'in olaantummaa seeraa kabajuu keessaa inni guddichi mirga namoomaa keessaa inni guddaan mirga lubbuun jiraachuuti lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanyiidha olaantummaa seeraa jechuun nama tumuu dhabuudha gidirsuu dhabuudha olaantummaa seeraa jechuun akkaataa heera mootummaa naannichaatiin federaalaa taa'ee alatti nama hidhanii tursiisuu jechuu miti olaantummaa seeraa kabajuu jechuun karaa seeraatiin nageenya biyyaatii fi uummataa eegsisu jechuudha qaamni mootummaa lubbuu namaa ajjeesu nama qabee tumu gadirsu seera malee mana hidhaa keessatti ukkaamsee tursiisu mana namaa gubu olaantummaa seeraa dubbachuu hin danda'u